Gimbi Mekanusis Congregation Channel. Yesus Kristos na rukutamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa ergamaa amaanurraa rukuti. Torbeen kuniif guyyaan kun booddee waan jiru immoo hin beeknu yaa Waaqayyootitti nu darbi. Yaa Waaqayyo Gooftaa torbee kana torbee nagaa nuuf godhi. Torbee kana keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa namni dhiigu, yaa Waaqayyo Gooftaa namni du'u, yaa Waaqayyo Gooftaa dhiiga namaa lafatti dhangalaasi. Yaa Waaqayyo Gooftaa namni dhiigu, namni du'u, yaa Waaqayyo Gooftaa torbee kana keessaa dhibamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa torbee kana torbee nagaa nuuf godhi. Sagantaa kana booddee jiru mootti nuuf darbi. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin ameen. Karanna. Si kadhannaa si galateeffannaa waa oolmaa keetiif waa'ee gochaa keetiif galannii fulfinne teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Eeddee gargaartee waan irraan nu geesseef si haa galatu. Mana keenya geggeessitee tokkoon keenya geggeessitee waan irraan nu geesseef si haa galatu. Maatii keenya gargaartee ijoollota mucoolii kana gargaartee waan irraan nu geesseef si haa galatu. Saba waldaa kana geggeessitee harka raara kee kooluusitti gallee yaa Waaqayyo Gooftaa geggeessitee waan irraan nu geesseef si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa waa'ee mana keenyaaf si haa galatu. Waa'ee jireenya keenyaaf si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa waa'ee firoota keenyaaf si haa galatu. Waa'ee waldaa keenyaaf si haa galatu. Waa'ee mucoolii keenyaaf si haa galatu. Waa'ee saafila keenyaaf si haa galatu. Waa'ee waldaa kanaaf si haa galatu. Amma moosaayitii kana ni gidduutti argami. Yaa Waaqayyo Gooftaa galata siin jenna galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu bara baraan. Kabajami bara baraan. Bara baraan ulfaadhu. Maqaan kee haa kabajamu. Amma immoo cubbuu keenya nuuf dhiisi. Yakka keenya nuuf dhiisi. Utuu beennu utuu hin beekin kan si yakkine hundumaatti nuuf dhiisi. Goonee yaannee deemnee yaa Waaqayyo Gooftaa ilaallee kan si yakkine hundumaatti nuuf dhiisi. Ganama kana nu qulleessuun jaalalaaf fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Araara nutti agarsiisi. Maatii keenyaaf araara. Maaddii keenyaaf araara. Qodbukoo keenyaaf araara. Mana keenyaaf araara. Jireenya mana keenyaaf araara. Seexanni mana keenya diigeeru yaa Waaqayyo Gooftaa isa laaltee nutti hin gaddiin. Yaa Waaqayyo Gooftaa araara. Araara biyya keenyaaf. Araara Itoophiyaa keenyaaf. Araara dachee kanaaf. Araara yaa Waaqayyo Gooftaa addunyaa kanaaf. Yaa Waaqayyo Gooftaa cubbuu keenya nuuf dhiisuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa nu cubbamoota gadadamoota nu qulleessi. Yaa Waaqayyo Gooftaa karaa keerraa kaannee karaa keerraa jallannee kan si yakkine hundumaatti nuuf dhiisuun jaalalaaf fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa tuuti waan gaarii nuuf gootu hamaa hojjennee aarsaa iddoo aarsaa keerratti utuu mul'annu afaanii keenya dubbannee garaa keenyarraa sirraa kaannee yaa Waaqayyo Gooftaa yaa ati nutti gaddite hundumaatti nuuf dhiisuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati nuuf dhiisi. Nutti araarami. Adaraa nutti araarami. Ija araara kennu ilaali. Yaa Waaqayyo Gooftaa sanyii kennu keessatti facaasi. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma immoo hojii seexanaa diigi. Hojiin seexanaa maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa mucoolii keenya irratti kan kakkeeru maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Jireenya waldaa kanaa irraa kan dhaame haa ta'u. Waldaa kana keessatti kan xiyyeeffatu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Hojiin seexanaa kan diigame haa ta'u. Ajandaan seexanaa kan gubate haa ta'u. Maqaa Yesuusiin afurri budaa afurri xonqaa afurri toshaan hin danda'iin.
maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u afurri toshaa kan dhaame haa ta'u mana namarra deemee halkan kan nama weerarsu ijoollee kan weerarsu mucoolii keenya kan weerarsu maqaa Yesuusiin fadhaan taa'inaati maqaa hojjettoota waldaa kanaa kan weerarsu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u billaa keedhaaf kan waraaname haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u hojiin seexanaa kan karaatti nu hambisuuf nu gaadu maqaa Yesuusiin kan karaatti hafe haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa aduu saafaadhaan kan nu fixuu barbaadu kan dhaame haa ta'u gaaddisa bobaa keedhaan nu milladhu yaa Waaqayyo gooftaa ammoo kan itti jiran hunduma isaanuuf gargaari yaa Waaqayyo gooftaa mana qorichaa ta'anii dhaamsa waldaa kanatti ergatan hunda isaanii gargaari dhukkubsattoota fayyisi yaa Waaqayyo gooftaa fala wallaalanii yaa Waaqayyo gooftaa kan asii achi dhaamsa ergatan fayyisuun jaalala kee haa ta'u gargaaruun jaalala kee haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa fayyisuu harka keetiin jaalala kee haa ta'u bira dhaquun jaalala kee haa ta'u dooktarii caalu siidhaaf ati fayyisuun jaalala kee haa ta'u fayyinaa mana isaanii milladhu seexanni gaa'ela isaanii kan diikuun kan golame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ciccirame haa ta'u hojiin seexanaa kan diigame haa ta'u akeeka abbaa ormaa kan karaatti hafe haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u Yesuusiin kan dhaame haa ta'u micoolii keenya kan lolu kan dhaame haa ta'u ijoollee keenya kan lolu kan dhaame haa ta'u gaa'ela namootaa kan diiguu kan dhaame haa ta'u afurri 666 bara kana keessa keeru kan dhaame haa ta'u namoota baay'ee fixaan jiru maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u akka biqilaa goguu yaa Waaqayyo gooftaa afurri 666 bara kana keessa keeru maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u hojiin isaanii kan harkatti gubate haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u ergamaa Yuusifer akeeka abbaa ormaa kan dhaame haa ta'u luboota keenya nuuf eebbisi hojjettoota waldaa keenya nuuf eebbisi yaa Waaqayyo gooftaa amma immoo ijoollee yaa Waaqayyo gooftaa qophii garaagaraa qabatanii jiran gargaari ayyaana mucoolii keenya nuuf bareechi yaa Waaqayyo gooftaa ingootaan raawwattaa si haa galatu torbeen kun maal akka fakkaatu hin beeknu ati garuu beektaatti nuuf darbi torbee keenya torbee nagaa nuuf godhi manta maarii nuun dhannutti namni tokko kufee qaana hin galiin yaa Waaqayyo gooftaa barattoota keenya gargaari qabxii gaarii akka galmeessanii wajjin ta'i yaa Waaqayyo gooftaa hojjettoota mootummaa hunda isaanii gargaari hojii garaagaraa kan qaban hunda isaanii gargaari ngootaan raawwattaa si haa galatu kan irraa hafetti nuuf dabali maqaa Yesuusiin ameen.
Waaqayyoon jaalate dhimma gammad laatutti kan isaata malee hunduu tajaajila qaba hundi. Waaqayyoon jaalate dhimma taanetu jiru araaraan marsite mana kaaketiin jiru. Waaqayyoon jaalate dhimma taanetu jiru araaraan marsite mana kaaketiin jiru. Waaqayyoon jaalate diina taanetu jiru. Araaraan marsite mana kaaketiin jiru. Waaqayyoon jaalate Gammad laatutti kan isaata malee hunduu tajaajila qaba hundi. Waaqayyoon jaalate gammad laatutti kan isaata malee hunduu tajaajila qaba hundi. ilma kee ilma kee Waaqayyoon jaalate
galateeffannoo haala guyyaa irraa kana wajjin waliin madaallee irra deebinee galateeffannu Waaqayyoon. Galanni maqaa keef haa ta'u. Guyyaa akkasii yeroo akkasii kana sitti nuuf kenne guyyaan kun guyyaa addaati. Wanta nu gammachiisu tokko guyyaatti waan ati nuuf hojjette ilaallee yaadannee guyyaatti gammachuudhaan guutamnu guyyaatti isa nu kasasu ati homaan qabdu sirka humtuu hin jiru Waaqayyo waa siif hin goone isa nuun jedhu sana guyyaatti ilaa inni Waaqayyo naaf godhe kunooti jennee itti argisiifnu guyyaatti alaabaa moo'ichaa keenyaa ol kaafannu guyyaa addaa kana nuu laatti. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammallee ulfinni siif haa ta'u. Wanti namatti hin tolle yoo baay'atan iyyuu wanti namatti hin tolle yoo dhaga'aman iyyuu waan nutti toluuf waan nu gammachiisu mana keenya keessa keesseetta. Ilaa dhala godhachuun kennaa Waaqayyooti. Dhalli kennaa harka Waaqayyootiin namaa kennamuudha. Jettee yaa Gooftaa karaa garbicha keetii akkuma ati dubbatte guyyaa irraa kana maatiif waldaan kiristiyaanaa dhala ati isaaniif laatte dhaloonni akka itti fufuuf biyyi akka itti fufuuf dhaloota kana yaa Waaqayyo itti fufsiisuuf eebba ati isaan eebbifte of harkatti ilaalanii mana isaanii keessatti ilaalanii gammachuun akka guutamaniif guyyaa addaa kana waan nu laatteef maqaa Yesuusiin ammallee galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu. Dubbii kee isa qulqullaadhaaf isa dhugaa kanaa danquudhaaf mormuudhaaf miliqanii nu gidduu kan jiran humna maqaa Yesuusiin rukutamani. Haala adda addaatti fayyadamanii haala adda addaatti gargaaramuudhaan irriba namatti naquudhaan jireenya namaa yaada namaa gooluudhaan qilleensa alaatiin dubbii alaatiin sammuu namaa facaasanii iddoo kanatti wanti Waaqayyo dubbatu namoota biraa akka hin geenye godhaa kan jiran amma maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gidduudhaa rukutamani. Maqaa Gooftaa Yesuusiin rukutamani. Humnoonni dukkanaa wajjin walii galanii hojjetaa jiran rukutamani. Maqaa Yesuusiin rukutamani. Gooftaa ulfinni kee nu gidduutti haa baay'atu. Olaantummaan kee nu gidduutti ol haa jedhu. Ulfaadhu bara baraan. Maqaa Kiristoos maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Tole egaa guyyaan kuni guyyaa addaati. Kana duras karaa adda addaatiin yaadachiisi godhamaa tureera waa'ee guyyaa kanaa jechuudha. Akka waldaa kiristiyaanaa keenyaatti yookiis akka biyyaalessaatti amajjii gaafa 5 kabajii ayyaana ijoollee waldaa kiristiyaanaa keenyaa hundumaa keessatti geggeeffameera. Akka sinodosii keenyattis waldoota kiristiyaanaa keenyaa hedduu keessatti kabajii ayyaana kanaa haala gaariidhaan geggeeffameera jechaadha. Kanaaf kan waldaa amantootaa kanaa mari'annee karaa toora qabeessa ta'een guyyaa sana irratti sagantaan dursuu qabu waan jiruufi guyyaa har'aa kanaa akka kabajamu ta'e kanaaf waanuma gaafa sanaa iddoo biraatti dubbachaa turre akka waliigalaatti waldaan kiristiyaanaa keenyaa mata duree isheen ittiin ayyaana kanaa akka kabajamuuf labsite irratti hundaa'uudhaanii har'as iddoo kanatti ayyaana kana kan kabajnu ta'a. Kanaaf akka waajjira sinodosii keenyaatti maqaa waajjira tajaajila ijoolleetiif dargaggoo sinodosii keenyaatiin amantoota waldaa kanaa akkasuma ijoollee waldaa kana keessa jiranii ayyaana kanaa baga geessanii baga ittiin isin ga'ee jechuu jaallanna. Akkasuma mata dureen ayyaanichi ittiin kabajamu akkuma bakkee kanarratti suuraa wajjin torban kana ilaalaa turtanii akka biyyoolessaatti waldaan kiristiyaanaa keenya mata duree akkas jedhuun kabajji waggaa kana ayyaana kana
ijoolleen gara Yesuus haa dhufan mata duree jedhuti qabattee waggaa kana akka biyyoolessaatti ayyaana kana ittiin kabaji jechaadha waldaan keenya. Kanaaf mata duree kanaan kan wal qabatu haala kabaja ayyaana ijoollee kana duwwaa utuu hin taane haala itti gara fuula duraatti ijoolleen kun nu wajjin turan ijoollee wajjin maatiin haala isaan itti turan akkasuma waldaan kiristiyaanaa ga'een isaan qaban maal akka ta'e yaada kana duukaa wanti akka waliigalaatti hubatamuu qabu wanti yaadachiifamu jira waan wal yaadachiifnu qabna jechaadha. Amma garuu kallattiidhumaan kutaa guyyaarraa akka irratti lallabamu filatame Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irraa isa jirutu lallabaa ayyaana kanaa ta'e yookiis ayyaanni kun kan ittiin kabajamu ta'a. Kutaa kana keessa yaada jiru ilaalutti darbina. Akkuma beekamu mata duree ijoolleen gara Yesuus haa dhufan jedhu fudhanneetu yaada kutaa kana keessa jiru ilaalla. Ijoolleen gara koo haa dhufan jedhee waamicha kan godhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e kutaan amma filatame kun hin mul'isa. Ijoolleen gara koo haa dhufan jedha. Kutaa sanarraa yommuu dubbifnu Yesuus Kiristoos sagalee guddaa yookaas sagalee ifaataa kan fakkaatu sagalee akeekkachiisaa kan fakkaatu sagalee guddaa tokko kutaa kana keessatti dubbate. Lakkisaa ijoolleen gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa jedheetu dubbate. Itti aansuudhaan hin aare kutaa sana keessatti kan jedhutu jira. Yeroo sagalee kana ilaallu waamicha Waaqayyo isaaniif godhe waamicha waliigalaa waamicha nama hundumaa ilaallatu isa Waaqayyo isaan waame kanarraa imuriidhaan haa ta'u sadarkaadhaan haa ta'u qoodee adda baasee ijoolleen akka gara Yesuus hin dhufnee fi dhiibbaan geggeeffamu yookaas dhiibbaan geggeeffamaa jiru akka jiruti hubachiisa sagaleen kun. Inni kun immoo eessa jira? Bartootuma warra isaa wajjin jiran warruma isa duukaa bu'anii jiran keessaa yeroo namoonni mucoolii gara Yesuusitti fidan yookiis mucooliin gara Yesuus yeroo isaan dhufuu isaanii argan ifatanii dhowwaniidha. Dhowwamuu isaanii kana argee hin aare. Hin dhowwinaa gara koo haa dhufaniidha. Yesuus isaan waamaa jira. Waamicha Yesuus isaaniif gochaa jiru kana akka isaan hin dhageenyeef yookaas waamicha kana akka isaan hin simanneef hin dhagin jedhee qaamni dhowwaa jiru, qaamni dura godhaa jiru, qaamni danqaa jiru akka jiru hubate Yesuus. Kun immoo eessa warruma isaa wajjin jiran keessaa ka'e yaadni kun. Gabaabsinee wanti nuyi ilaallu bu'uurri yaada kanaa eessaa dhufe? Bartoonni yaada kana eessaa maddisiisanii isa jedhu gaafa ilaallu dhaloota Kiristoosiin duratti seenaan ture macaafa qulqulluu keessatti wanti mul'atu ijoolleedhaa fi dubartootaaf iddoon hin jiru. Istaatiksii biyya isaanii keessatti illee hin galmeessan hin galmaa'an. Kun waan aadeffamee baratamee akka seeraatti akka qajeelfamaatti mana qulqullummaa keessattis hawaasa keessattis iddoo argatee yeroo dheeraadhaaf hawaasa sana gidduu dubbii jiraateedha. Yaadi kun achirraa ka'a kan bartootaa. Yaada kana dugda duuba maaltu jira yoo jettan eessaa madde? Yaadi inni ijoollee fi dubartoota qofaatti qoodee baase kun isa jedhu kana yoo ilaaltanii yaadni kun namoota warra aangoo of harkaa qaban, aangoo biyya geggeessuu, aangoo mana qulqullummaa geggeessuu warra qaban biraa madda, isaan biraa madda.
Maaliif inni jedhamu kaayyoon isaa beekamaadha. Fakkeenyaaf bara Museen dhalate. Dhalachuu Musee hordofee ijoolleen dhiiraa wayitii sana keessatti dhalatan yookaas immoo tibba sana dhalatanii akka ajjeefaman kan jedhamu labsiitu ba'e akka biyyaatti. Kanaaf haati Musee guddisuudhaaf baay'ee rakkatte gara booddeetti tan dhufa. Akkasuma bara Yosiyaas dhalate. Yosiyaas mucaan jedhamu kun mucaa barbaadamaa akkamii akka inni ta'e booddeetti iddootti kaafnu qabna. Bara inni dhalate Attaaliyaa kan jedhamtu kan yeroo sanaa aangoo geggeessuu hawaasa bulchuu kan qabdu ijoollee sanyii moototaa kan ta'an keessaa dhiironni dhalatan kamiyyuu akka hin guddanne kan jedhamu labsii goote. Ijoolleen baay'een akka isaan dhuman ta'e jechaadha. Isa kana kutaa macaafaasaa yoo ilaalaa deemne gaariidha. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 waa'ee Musee ilaaluu dandeenya. Seenaa bara isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 10 kaafnee amma 12tti ilaaluu dandeenya. Akkasuma bara Yesuus dhalate Maatiyos 2:13 kaasee amma 14tti Heroodis ijoolleen dhiiraa wayita sana keessatti dhalatan akka ajjeefaman kan jedhu labsii baase. Kanaaf Yoseefiif Maariyaam muticha fudhatanii gara biyya Gibxiitti gadi bu'an. Egaa dhiibbaan kun wallaansoon kun yeroo dheeraa waggoota kumaan lakkaa'aman duraa kaasee achi as dhufe. Yesuus iddoo kanatti dubbii yeroo dheeraadhaaf hawaasa sana gidduutti beekamtii argatee jiraate. Al tokko yaadni dogoggoraa dafameen sirraa'u yoo ta'e bubbuleennaan namatti darbeennaan qajeelummaa fakkaata, seera fakkaata, waan gaarii fakkaata. Wanti nama miidhu waan sirrii fakkaatee kabajame dura akkas tureedhaan dura akkasitti beennaadhaan yeroo inni itti fufee jiraatutu jira jechaadha. Asirraa gaafa ilaallu Yesuus garuu guyyaa sana akkas jedhe, mucooliin gara koo haa dhufan jedhe. Hin hayyame. Seera mucoolii dhorku sana hin kaase. Haa dhufan hin dhowwinaa jedhe dubbate. Akkuma kana dubbisaa amma iddoo aarsaa irra dhagaa turre keessattis namni barsiisaa ta'e tokko geggeessaa sabaa ta'e tokko dubartoonni carraa itti siqanii wajjin haasa'uu yookiis rakkoo isaanii itti himachuu hin qaban. Amma garuu magaalaa Samaariyaa keessatti amma dubbisa keessatti dhagaa'amu turre dubartii mandaraa Samaariyaa wajjin dhaqee haasaa inni godhe akkaataan itti rakkoo ishee hiike achitti argaa turre. Walumaa galatti fuula Yesuus duratti namni hundumtuu walqixxeedha waan ta'eef Waaqayyo nama hundumaayyuu walqixa mootummaa isaa keessatti waameera waan ta'eef barbaadeera waan ta'eef sirni nama gargar qoqqoodu sirni isa tokko xiqqaa godhee isa tokko guddisu ammaa booda warra Waaqayyoon waamaman irratti akka ittiin fufneef Yesuus seera sana cabsee daangaa sana cabsee gara koo haa dhufan jedhee hayyame. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa fuuldura ijoolleeniif dubartoonni carraa gara waltajjiitti dhufanii gara iddoo itti bilisummaadhaan waa dubbatanii bilisummaadhaan waa haasa'anitti akka ammaa kana dhufanii waa godhanii hin beekani. Baay'ee iddoo guddaan itti kennamee hin beeku. Rakkoo guddaa akkasii kana dhibee guddaa akkasii kana Yesuus isaan irraa kaase. Yeroo akkasii kana silaa haadholiinii fi ijoolleen harka walitti rukutanii xuruu ture. Hojii Yesuus isaaniif hojjete kanatu dinqifatanii xuruu ture. Isatu kaase. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Garbummaan beekamne seera biyya sanaa keessatti kakuu Waaqayyoo kenne keessatti dubbii Waaqayyoo kenne keessatti kan caafamee hin jirre yaada namoota murtaa'ootiin kan dhufe waanjoo guddaa kan ta'e dhiibbaa guddaa kan ta'e Yesuus
diigee balleesse. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaaltan Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 28 kaasee hanga 29tti isa jiru yoo ilaaltanii Kiristoos Yesuusiin hundumti keenya tokko. Dhiira dubartii jechuun hin jiru. Garba birmadduu jechuun hin jiru. Karaa Kiristoos Yesuus namni hundumtuu Waaqayyoon duratti tokko. Inni tokko gararraa ta'uun, inni tokko gajjallaa ta'uun hafeera. Sagalee jedhutu jira. Sagalee jedhutu jira. Kanaaf egaa kutaa kana bu'uureffannee wanti nuyi itti xiyyeeffannee ilaallu Waaqayyo waldaa kiristiyaanaaf maatiif biyyaaf Waaqayyo dhaloota qopheesse qaba. Dhaloonni yaadi Waaqayyo irra jiru nu dudduuba jiru. Dhalooti Waaqayyo ittiin seenaa jijjiiruu danda'u nu dudduuba jiru. Bara sana dhalooti bu'a qabeeyyiin yeroo isaan dhalatan labsiin ba'aa ture. Museen yeroo dhalate labsii dube labsiin kun isa duran turre. Maa inni kaayyoo Waaqayyo Musee gara biyya lafaatti fideef kaayyoo Waaqayyo Musee addunyaa kana irratti fideeftu kaayyoo guddaadha. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Namoonni kaayyoo guddaadhaaf Waaqayyo gara lafa kanaatti fide jiru. Eessa jiru? Mana keenya keessa jiru. Waldaa keenya keessa jiru. Hawaasa keenya keessa jiru. Isaan kun akka as hin baaneef dura goraatu jira. Wanti dura goru jira. Akkuma kana mucaan maqaan isaa Yosiyaas jedhamu yeroo dhalate kaayyoo Waaqayyo biyya lafaa irratti isa fideeftu jira. Hojii guddaa biyyichaaf sabichaaf Waaqayyo harka isaa keessa galchee ittiin hojjechuudhaaf isa barbaadetu jira. Garuu mucaan kun akkas hin baaneef dursee dhorkaatu ba'e. Dursee dhorkaatu ba'e. Yeroo Yesuus Kiristoos dhufee dhalates akkasuma kaayyoon Yesuus biyya lafaa kanarra dhufee dhalateef maal gochuuf akka ta'e beekamaadha. Garuu kaayyoo sana bira utuu hin ga'iin hambisuuf danquudhaaf dhorkaatu ba'e. Bara akkasii kana keessatti Waaqayyo ijoollee guddifatu qaba. Ameen. Waaqayyo nama guddisuufis qaba. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Nama guddisuuf qaba. Amma inni ijoolleen akkasitti faayamanii dhufanii as taa'aa jiran kun salphaa asitti hin fakkaatin. Namoonni Waaqayyo waldaa keessatti ijoollee kana akka guddisanii fi mul'ata isaa kennee fi uffisa kaa'ee akka kanatti ittiin qaqqajeelchee isaan fidaa jiru ammayyuu. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Mee namoota kana namoonni kun sadarkaa adda addaatiin jiru. Sadarkaa adda addaatiin jiru. Koree dargaggootaa keenya, maanguddoota waldaa keenya, hojjetoota keenya, akkasuma barsiisota mucoolii keenya kana keessatti qooda guddaa qabu. Mee sagalee keessan guddisaati Waaqayyo sinaa eebbisoodhaan hime. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Calluma jedhanii dhufanii as ga'an miti. Calluma jedhanii dhufanii as ga'an miti. Bara dhaloonni barbaadamoon akka as hin baaneef, dhaloonni barbaadamoon akka hin mul'anneef seerri adda addaatti tumamee labsiin adda addaa irratti ba'ee danqaa gurguddaan qophaa'e keessaa namoota Waaqayyoo fudhatanii akka lubbuu isaanii hin banneef namoota Waaqayyo barbaadu baraaranii guddisanii galmaan kan ga'antu jira. Isaan keessaa kan ilaallu seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hamma 10tti haadha Musee ilaalla. Haati Musee yeroo sodaachisaa keessatti mucaa kana dhossuu yaalte lubbuun isaa akka hin banneef dhossuu yaalte hamma dandeessu itti dhamaate. Gaafa dadhabameedhu mana ishee keessaa baaftee wanta akka bidiruu tokko keessa keesse dhala ishee kan ta'e dhala marrummaan ishee kan ta'e fuutee dhattee laga Abbayyaa jajjaba keessa keessee irraa sittee ilaaluu jalqabde. Amma guddiseedha gala. Guddiseedha akkatti guddiseeni lubbuu oolchuu irratti xiyyeeffattuu ilaalla as keessatti. Waan bara keessatti ta'aa jiru jala
waan guyyaa keessatti ta'aa jiru jala lubbuu mucaa sanaa akkaataa isheen itti oolchuudhaaf haala mijeessitu laala. Laga Abbaayii maaltu jira? Laga Abbayyaa sana kan jiru hintala mootii biyya bulchuutu laga sanatti dhaqanii dhanna dhigatu. Biyya sana keessatti immoo sirni guddifachaa beekamaadha. Kanaaf mucaa kana calluma jettee warra ajjeesaa jiranitti warra balleessaa jiran teessee eddeetti laachuurra fala qopheessite dhaqee yoo laga sanatti mucaa kana gate tarii mucaan kun carraa guddifachaa argate lubbuun isaa baraaramuu danda'atte haala mijeessite. Haala mijeessite lubbuu oolchuudhaaf haala mijeessite. Akkuma ishee yaadde Waaqayyo ishee gargaare. Warra waan gaarii yaadan Waaqayyo isaan gargaara. Warra mul'ata gaarii qaban Waaqayyo isaan gargaara. Mucaan kun hintala mootichaatiin carraa argatee waamamee laga sanaa gara mana mootummaatti ol ba'ee haadhuma Museetiin carraa guddifamuu argate. Yeroo guddifte kana keessatti muuxannoo tajaajila Musee keessatti mul'aturraa yoo ilaaltan Museen nama wanta hundumaa baratee guddateedha yoo ilaaltan. Waa'ee jireenya isaa, waa'ee saba isaa, waa'ee iddoo inni jiru, maaliif akka inni iddoo sana jiru, fuula duratti maal akka isa eeggatu, haala attamii keessa akka inni ba'uu qabu waan hundumaa bilchinaan itti himtee barsiiftee guddiftee achi keessatti. Hamma yeroon hojiin Waaqayyo isa barbaadeef sun ga'utti, hamma yeroon Waaqayyo kaayyoo isa barbaadeef sun ga'utti akkasitti guddifte. Baay'ee guddisee sirriidha guddiseen kun. Amma yaada kana duukaa yeroo bal'aa qabnu waan ta'eef wanti nu ilaalaa deemnu guddisuun haala mijataa hin barbaadu, bara mijataa hin barbaadu. Guddisuun haala keessa jiran keessatti, yeroo keessa jiran keessatti waan barsiisuun namarra jiru hubachiisuu barbaada. Egaa gaafa ilaallu namni tokko yeroo akka dubbii hafuuraatti yeroo ilaallu namni tokko yeroo dhalatu yookaas ijoolleen yeroo jireenya jalqabanii waan lamaan guddatu. Guddina isaanii keessatti wanti barbaachisu waan lama. Tokko ayyaana Waaqayyooti. Lammaffaa beekumsa namummaati. Luqaas boqonnaa 2:52. Maariyaam faa mana isaanii keessatti Yesuusin yeroo guddisan akka namummaa isaatti haasofna gaammala. Isa kana gara biraatti immoo akka hin geessine akka namummaa isaatti yeroo guddisaa turanii Yesuus namootarraa beekumsatti Waaqayyorraa immoo ayyaanatti guddachaa tureedha. Iddoo sanatti yoo ilaaltan akka namaatti jechaadha. Beekumsa namummaa, beekumsa gaarii ta'e, beekumsa dhugaa ta'e kan ittiin namoota keessa jiraatan, kan ittiin namoota wajjin jiraatan, kan ittiin addunyaa kana keessatti hamaaf gaarii gargar baafatanii hubatanii jiraatan beekumsa akkasiitiinitu guddisan. Musee akkasitti guddisan. Maariyaam faas akkasittiinitu guddisan. Akkasuma mucaa maqaan isaa Yosiyaas jedhamu kana inni immoo carraa haadhaan guddachuu iyyuu hin arganne. Haati isaa bira hin jirtu. Guddisee masaa harkatti akka hin ajjeefamneef fuudhamee geeffamee mana qulqullummaa keessa dhokfame. Du'a yeroo sanaa jalaa ba'uudhaaf mana qulqullummaa keessa dhokfame. Guddiseen isaa kun mana qulqullummaa keessatti isa guddifte. Mucaan kun achi keessatti waan hundumaa hubatee gaafa ilaallu beekumsi bu'uuraa dhala namaa tokko barbaachisu maatii biraa akka ka'u, maatii gidduu akka jiru, abbaaf haadha harkaa akka jiru sagalee Waaqayyoo cimsee dubbata. Maatiin ijoollee isaanii gorsuu irratti, barsiisuu irratti, hubachiisuu irratti ga'een isaanii guddaa akka ta'e, ijoolleen immoo
maatii isaanii dhaggeeffatanii waan maatiin isaanii isaaniin jedhu fudhachuudhaan jireenya isaanii achi keessatti eeggachuudhaan jiraachuun boriif akka isaan qopheessu boriif nama adda akka isaan godhu sagalee Waaqayyoo jabeessee dubbata. Amma bara keenya ammaa kana yeroo baay'ee waan karaa irraa kaatee dubbanna. Abboonni isin dubbanna. Waa'ee dargaggootaa isin dubbanna, waa'ee ijoollee isin dubbanna. Egaa dubbachuun gaariidha. Garuu dubbii bu'uuraa nu bira jiru dhimma bu'uuraa nu bira jiru immoo ilaaluun barbaachisaadha. Ilaaluun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo ijoolleen beekumsa bu'uuraa kan waldaa kiristiyaanaaf ta'u, kan biyyaaf ta'u, kan addunyaaf ta'u lafa isaan qabatanii ba'an, lafa isaan fudhatanii ba'an maatiidha. Wanti irraa baratan baay'ee ta'uu danda'a. Wanti irraa barumsa argatan baay'ee ta'uu danda'a. Wanti irraa gorsa argatan baay'ee ta'uu danda'a. Yeroo dhaggeeffatamu kan maatiirra kan caalu, yeroo ilaalamu kan abbaarra kan haadhaarra caalee kan mul'atu yeroo keenya keessatti waan baay'een jiraachuu danda'a. Kun hundumtuu akka jiru utuu beekuu Waaqayyo garuu haadha Museerraa kan nuyi barru, Yoseefiif Maariyaam irraa kan nuyi barru, yookaas immoo haala guddisa isaa keessatti kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa fakkeenyummaa guddaan nuyi fudhannu wanti bu'uuraa inni guddaan maatii biraa akka jiru Waaqayyo karaa maatii beekumsa bu'uuraa akka nama hidhachiisu, beekumsa fagoodhaan nama ga'u, jireenya namaa egeree namaa fuula duraa gaarii kan godhu karaa maatiidha. Waaqayyo hojii jireenya namaa keessatti hojjetu akka qabu sagalee Waaqayyo hin dubbataa jechaadha. Ijoolleen isa kana hubachuu qabu. Isa kana hubachuu qabu. Maatiin immoo akkuma gooftaa Yesuus maatiif ijoollee gidduu simannaa gaarii jiraachuu qaba. Simannaa gaarii jiraachuu qaba. Simannaa Yesuus godhaa jiru sana warri kaan immoo hin mormu. Hin mormu warri kaan haa dhufanii jedhe. Haa dhufanii jedheetu ijoollee fakkeenyummaa guddaa tokko waa'ee isaanii achi keessatti kaase. Fakkeenyummaan achi keessatti kaase sun yoo ilaaltan mootummaa Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Akka mucaan simattutti mootummaa Waaqayyoo kan hin simanne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'ani jedhetu dubbate. Amma ijoollee yeroo laallu walitti dhufeenya isaaniif Waaqayyoon gidduu jiru baay'ee isaan beennu. Ni wallaaloodhuma innaa garuu Waaqayyoon duratti immoo kwaalitii guddaa qabu. Gooftaa Yesuustu dhugaa ba'eef akka mucaan kun simattutti yoo simachuudhaa baattan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeessan jedhe. Garaa mootummaa Waaqayyoo simachuu danda'utu ijoollee keessa jira. Yaada mootummaa Waaqayyoo simachuu danda'utu ijoollee keessa jira. Kanatu jira. Kana gooftaa Yesuustu dhugaa ba'eef garaa akkamiiti laata garaan Waaqayyo barbaadu? Waaqayyo garaa akkamii akka barbaadu baay'een keenya warra barsiisuu dandeenyudha. Waaqayyo jireenya akkamii akka barbaadu baay'een keenya warra barsiisuu dandeenyudha. Garuu garaa inni Waaqayyo jaallatu ijoollee keessa jira. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Mana ishee keessaa namoota baratanii sadarkaa gurguddaa irra jiran, namoota pirootokoolii gurguddaa qaban, biyya bulchuuf malu, geggeessummaaf malu, hawaasa kana keessatti barbaachisummaan isaanii guddaadha jedhamanii warri dhiyaatan utuu jiranii Waaqayyo mucaasa iddoo sana hin jirre Daawitiin ani san argadhe jedhe. Garaa mucaa argate Waaqayyo. Bakkee lafa manni horii tissutti Waaqayyo garaa mucaa argate. Garaan mucaa Waaqayyoof ta'a. Waaqayyo garaa mucichaa keessa buufachuu hin danda'a. Keessatti Waaqayyo hojii isaa hojjechuu hin danda'a. Cufamaa miti. Garaan isaanii cufamaa miti. Yaadni isaanii cufamaa miti. Waaqayyoon hin simata. Waaqayyoon biratti komee hin qabani.
Ilaammayyuu naamusa xuruudhaan ta'anii dhaggeeffataartu isin Waaqayyoon biratti komee hin qabdani. Mee guddisaa mee jedhaa. Harka keessa walitti rukutadhaa mee. Akka warra kaanii komatamoo mini. Yoo argitan amma wal loluu amma walii dhiisu. Wal aarsuu amma nagaa walii buusu. Dubbiin isaan gidduutti baran lakkaa'u. Dubbiin isaan gidduutti guyyaan lakkaa'u. Waliin hooduus hin beekani. Waliin hooduus hin beekani. Keessodhaan ciniinnachaa deemuus hin beekani. Yoo wal loluu walii dhiisu walii wajjin taphatu hin jaallate gaa Waaqayyo kana. Maqaan isaa eebbifamu. Garaa akkasii jaallata Waaqayyo. Kiristiyaanotaafuu Waaqayyo garaan isaanii garaa akkasii akka ta'u barbaada. Amantootaan iyyuu Waaqayyo garaa akkasii qabaadhaa'edha. Warra gurguddaatiin iyyuu Waaqayyo garaa akkasii qabaadhaa'edha. Yaada akkasii qabaadhaa'edha. Kanaaf mootummaa Waaqayyo keessatti ga'een isaanii guddaa ture. Egaa haala itti isaan dhimmi isaanii maatii biratti ga'ee guddaa qaba jenneerra. Maatiin ijoollee yeroo guddisu waan baay'eedhaan akka ijoollee guddisaa jirru beekamaadha. Ijoollee guddisuutti gatii baay'ee akka baasaa jirru beekamaadha. Maallaqaan taanaan waan isaan barbaachisu baay'ee isaa wanti ni godhaa jirru baay'een jiraachuu danda'a. Garuu waan gochaa jirru sana keessatti inni guddaan lubbuu oolchuu irratti xiyyeeffachuudha. Ijoolleen jireenya Waaqayyoo wajjiniin jiraachuu qaban akka baran. Sodaa Waaqayyoon sodaachuu qaban akka baran. Safuu jireenya isaanii irraa barbaadamu akka baran. Dhugaa jireenya isaanii irraa barbaadamu akka baran. Isa kana gaafa ayyaana kanaa waldaa tokkoon oole akkas yeroo lallabu fakkeenya tokko fudhadheen ture. Yeroo ijoolleen dhalatan dhannee walii gammana baay'een keenya. Keessumaa warri haadholiin itti siqeenyaan ilaaltaniitu mucaa dhalate sanaa yoo ilma ta'e maal inni kunoo abbaadhumatu citee lafa bu'eettu. Yoo durba taate immoo maali isheen kunoo haadhumatu citee lafa bu'ee sumaadhaam ittiin jette. Gammachiisumaaf. Dhugumas immoodha. Bifaan hin fakkaatu qalama fuulaa kanaan hin fakkaatu. Inni kun galtee qaba. Amma gaa bifaan fakkaatanii hafuu duwwaa miti. Fuulaan fakkaatanii hafuu duwwaa miti. Dirqama amalaan jireenyaan ijoolleen maatii irraa boocamanii ba'u. Jireenyi maatiin ijoollee wajjin jiraatu jireenya eeggannaan guuteedha. Jireenya fakkeenyummaan guuteedha. Jireenya gaafa hundumaa ergaa dabarsuufii danda'uudha. Jireenya gaafa hundumaa ijoollee kana beekumsa isaanii sammuu isaanii appideet gochaa deemuudha. Kana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa duukaa yeroo ijoollee barsiifnu waan gaarii waan hamaa tokko itti himuuf yeroo kaanu hamaa masaa duwwaatu hin taane karaa inni bu'aa qabu yoo jiraate ilaa asiin bu'aa qaba ilaa asiin immoo hamaadha wanta jedhutu itti himuu qabna. Akka ammaa akka biyyaalessaatti waldaan keenya ajandaa gootee fudhattee miti. Waldaan iddoo isaa toora isaa keessatti akkaataa isaa itti baran haala mijeessiteetti maatiin immoo iddoo sanatti akka ijoolleen kun hordofaman gochuu keessatti yeroo isaan baratanii galan maal baratanii galtan jedhanii mata duree isaan baratanii galan sana gaafachuudhaan jajjabeessuudhaan akka isaanii waan dhagaan sanatti cimaa deeman gochuun barbaachisaadha. Beekumsa hafuuraa akkaataa isaan itti argatan taa'ee jira. Beekumsa namummaa haala amma addunyaan kun keessa jiru keessatti illee haala isaan ittiin waa hubachuu danda'an taa'ee jira jechuudha. Qopheessiteef jirti waldaan. Qopheessiteef jirti. Keessumaa barsiisa waldaa keenya sirna waldaa keenya haala isaan itti naamusaan tasgabbaa'anii baratanii ittiin guddatan irratti waldaan tarsimoo bal'aa diriirsiteerti jechaadha. Maatiin duukaa bu'ee kana hordofsiisuu qabaa jechuudha. Waldaa keenya keessatti wanti ma beekamee jiru ijoolleen umurii isaanii waggaa 4 kaasee hanga 12 Sunday school jedhamanii waamamu. Ijoollee jedhamanii waamamu. Mana barumsaa isaaniif qophaa'e sana keessatti baru jechaadha. Ga'een waldaa
barsiisa dhugaa waldaan qabdu kana karaa seera qabeessaan akka inni bira ga'u gochuudha. Barsiisota isaanii jajjabeessuudha. Qaama irratti hojjetu jajjabeessuudha. Karaa kan biraa yeroo darbe boordii dargaggootaa gita sinoodosii jiruuni baay'een murtaa'ee qaama adda addaatiif kennamaa kan ture. Saandee iskuulii mana sadarkaa isaa eeggatee ijaaru iddoo sanatti waaqeffannaa leetarjii irraa sirna waaqeffannaa qabu. Sirni waaqeffannaa isaanii kun akka barbaachisummaa isaatti geggeeffamee tajaajilli isaaniif malu akka waldaan keenya kennuu fi barbaaddutti akka isaanii kennamuuf waldaan karoora fuulduraa keessa galfattee iddoo barnoota ijoollee iddoo seera qabeessa akka ijaartu kanaaf immoo tumsi amantootaa murteessaa akka ta'e beekamee jira jechuudha. Haalota kana keessatti wanti qooda fudhachuu qabnu akka maatiitti maal akka ta'e akkuma ammaatti ilaaluun gaariidha. Waldaan kiristiyaanaa wanti isheen ga'ee ishee ta'e irratti xiyyeeffachuu qabdu maal akka ta'e hubannee duukaa bu'uun keenya barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana akkuma amma argaa jirtanii waldaa keenya keessatti tajaajilli isaan kennaa jiran tajaajila salphaa miti. Tajaajila isaanii kana amma saawundi siistemii irra darbinee amma gara miidiyaatti dhufneerra. Sila utuun maqaa isaanii dhaheen kan darbe gareen miidiyaa jiru amma as keessa. Ergaa isaanii kana dubbii isaanii kana qindeessanii fakkeenyummaa akka ta'utti waldaan biraan illee maatiin as keessa ta'e iddoo biraa jiru illee akka ilaaluuf akka dhaga'uuf kan dabarsaa jiran. Sadarkaa kanarra geenyeerra jechuudha. Sadarkaa kanarra geenyeerra. Kanaaf tumsi guddaan duukaa jiraachuu qabu keessumaa kan amantootaati. Sanbata ganamaa haala kanatti yeroo ilaallu ijoolleen iddoo barumsa isaanii dhaquu irratti kan abboomanii kan jiru kan immoo callumananii immoo nanne bakkee kana keessa kan olii gadi fiigan jiru. Isaan kana maatiin sirreessuudhaan toora galchuudhaan barumsa isaanii kan akka baratan erga isaan barumsa isaanii baratan immoo tooraan wajjiniin gara manaatti galuudhaan keessumaa barsiisa waldaan kiristiyaanaa kun ijoolleen akka ittiin guddatanii fi waldaan kiristiyaanaa ga'ee guddaa qabdi. Akka amma akka biyyaalessaatti waldaan keenya ajandaa gootee fudhattee isaan keessa jiran kanarraa eeguudhaan baay'ee irratti hojjechuudhaan hojii guddaan akka nu eeggataa jiru. Ammallee ammaa deemne kana caalaa hojii guddaan akka nu eeggataa jiru asumaanii yaadachiisuun barbaada. Egaa qophiin isaan qaban bal'aadha waan ta'eef barsiisa keenyaa kana caalaa yoo dheeressine gaarummaa hin qabu. Sagalee dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu hin galateeffanne. Yaa Waaqayyo dubbii kee gara keenyatti ergiteef galanni siif haa ta'u. Maqaan kee nuuf eebbifamu. Dubbii nutti dubbatte kanaan itti fufnee akka jiraannu dhaloota nutti laatte kana eeguu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin nu gargaari. Hafaa yeroo keenya irratti ulfaadhu. Ameen.